Humni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii lixaa ona guutoo giddaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa diinee irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Har'i caamsaa 20 bara 2026 ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti oduu injifannoo irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n galmeesse isinitti himna hanga dhuma sagantaa keenyattiin waliin turaan affeerraa keenya. Irree fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n zoonii lixaa godina Baha Wallaggaa aanaa guutoo giddaa ganda keenaa fi keessatti har'a caamsaa 20 bara 2026 tarkaanfii ilaalessaa tiksitoota Impaayera Itoophiyaa irratti fudhateen injifannoo cululuqaa argachuu hoogganni WBO zoonichaa beeksisaniiru. Akka odeeffannoo WBO zoonii lixaa irraa nu qaqqabe ibsutti loltoonni mootummaa maqaa duula nu filadhaatiin uummata nagaa hiraarsaa jiran du'aa fi madoo ciccimaan adabameera. Haala kanaan tarkaanfii kana keessatti loltoonni PP hedduun battalatti kan du'an yommuu ta'u gariin isaanii immoo madoo dandammii hin qabne rukutamaniiru. Dabalataan loltoonni 7 fayyaa isaanitti qabamuun harka WBO jiraachuun isaanii mirkanaa'eera. Mirgi booji'amtootaa eegamee fi kunuunsi barbaachisu godhamuun barnoota haaromsa sammuu fudhachaa jiraachuu isaanii qondaalonni WBO zoonii lixa Oromiyaa beeksisaniiru. Gama meeshaalee waraanaan qawwee AK-9 hidhannoo guutuu waliin qawwee duubatti hafaa 19 walii galatti qawwee 28 ragaawwan adda addaa waliin dugda loltoota mootummaa irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Gama WBO'n akka jedhanitti hanga bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfii loltoota PP irratti fudhatamuu jabaatee itti fufa jechuu ibsaniiru. Uummanni Oromoo ona guutoo giddaa keessa jiraatan fi hawaasni naannolee yeroo dheeraaf humnoota mootummaan hiraarfamaa waan turaniif injifannoo argame kanatti gammachuun simatanii hanga gaafiin mirga hiree murteeffannaa galma gahutti waan dandeenyu WBO cinaa ni dhaabbanna jechuun yaada isaanii calaqqisiisaniiru. Injifannoon uummata Oromoof.